kan hin barbaadu hojii hojjechuudha. Akkuma guddataa deemtu jireenyi sitti cimaa deema. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu uummanni Oromoo biyya alaaf biyya keessa jirtanii obboleessi na cinatti argamu kun Daannoo Dabalee jedhama. Miidiyaa hawaasaa irratti baay'een keessan gama tiiktookii fi gama feesbuukii ni beektu jedheen abdadha. Obboleessi kun egaa cimaadha. Artii keessatti illee lafa artiin jiru hundumaatti ni argama. Baay'een keessan ni beektu. Obboleessa kana waggaa 4-5 nan beeka. Daannoon rakkoo maatii ni qaba. Haadha malee guddatee waggaa tokko dura nan yaadadha. Barnoota xumuree qormaata qoramuuf egziit egzaamii qoramuuf jedhee kaffaltiin mana barumsaa waan isarra jiruuf baay'ee haala rakkisaa keessa ture. Keessaan nuuf barreessee ani miidiyaatti of baasuun barbaadu jedhee yaadasaa nuuf qoode. Nutis immoo karaa keessaa ijoollee walii walitti gurmoofnee kaffaltii mana barumsaa sana irraa raawwannee qormaata egziit egzaamii sana akka inni qoramu goone. Namni ni kolfaa ni taphata malee keessasaa gubaasaa abbaasaatu beeka. Daannoon haadha malee akkuma guddatee yeroo ammaa kana immoo haala rakkisaa keessa akka jiru guyyaa kaleessaa viidiyoo sukkanneessaa imimmaan otoo roobsuu of waraabee lakkisee ture. Haadhi koo aarsaa lubbuu anaaf kaffalte. Keessa namaa kan beeku waaqayyoo fi abbicha qofaadha. Jireenya baay'een tattaafadhee hin quufne, jiraadhee hin quufne waan na gargaartan tokko qabdu. Jiraadhee dhufee har'a gaheera. Barnoota koo digirii jalqabaa fi qotanuu barsiise. Hin beektu namoonni tokko tokko kan natti dhiyaatan jireenya koo hin beektu. Garuu jireenya koo isa dhugaa hin beektanii. Jireenya koo isa dhugaa kan beeku waaqayyoodhaa fi tiraajii ani irra buluudha. Siree ani irra bulu beeka. Jireenya koo isa dhugaa. Garuu bakkeetti kolfaa taphachaa waan hundumaa nan dabarsa. Amma garuu nama tokko nan biraa dhabe. Yaaduun koo dhiphachuun koo immoo akka inni sammuu koo na dhabsiisaa jiru nan beeka. Yoo dandeessan na dhaabbadha. Nama hojjetee jiraachuuf tattaafatudha. Daannoon dargaggeessa cimaadha. Gama tiiktookeetiin hordoftoota baay'ee qaba. Gama feesbuukitiinis akkasuma. Daannoon wanti inni jedhee birrii naaf kennaan jenne. Birrii naman kadhanne akkaawuntii isaas hin maxxanfanne. Daannoon piroomooshinii na hojjechiisaa waan dandeessaniin na jabeessaa jiraachuun barbaada. Abdii kutadhee lubbuu koo balleessuu hin barbaadu jedhe. Egaa jechi kun jecha baay'ee jabaadha. Bara kana namni abdii kutatee wadaroo fudhateeti kan fiigu. Garuu dargaggeessi kaayyoo jireenyaa qabu kuni of an ajjeesa hin jenne. Na jabeessaa, na gargaaraa ofirra darbeen anis warra rakkatan nan gargaaraadha kan inni jedhe. Baay'ee jecha ajaa'ibaati. Kanaaf uummanni keenya dargaggeessa jabaa kana akka tumsitan, cina akka dhaabbattan, akka utubdan kabajaan isin gaafannaa. Wanta inni jedhu yoo jiraate isumarraa kan dhageenyu ta'a. Akkuma beekamu namni baay'een kan inni ittiin na beeku kolfaa taphachuu fi yeroo baay'ee koomedii haa ta'uu tiraajedii haa ta'uu diraamaa hojjechuudha. Keessa namaa garuu waaqayyotu beeka. Waaqayyoof abbaa sana beeka. Keessumaa immoo hiriyoota koo citii amma kana ga'u baay'ee isaatti inni rakkoo maatii jira jireenidha malee rakkoo baay'een akka jiru dubbadheen beeku. Warri na duukaa deeman warri wajjin nyaannu dhugnullee hin beekanii. Nama dhokfatee jiraatee jireenya isaatiif tattaafachuu jaallatudha. Garuu amma immoo akkuma guddataa deemtu jireenyi sitti cimaa deema. Borii keetiif waa yaadda. Har'a ijoollee hiriyoota akka bukkee deemee jiraachuu nama danda'u jechuun ijoollee hiriyoota akkootiin fayyadamuu nama danda'udha. Garuu immoo boriirraa abdii hin qabu. Maal fayyada jiraadhee kan jedhu tokko yaada. Sababni isaa abbaan gargaaruu hin jiru. Faamilii keessaa waan naman kana naa godha jedhee ijarra kaa'adheeru tokko hin qabu. Kanaafiyyuu har'a yeroon uummata kanatti utuun ofii koo nabinii utuun sammuu koo nabinii jireenya kootiif yaaddeen dhiphatiin jireen uummata kanatti himadhe. Ammas kan hin jechuu barbaadoni dhugaadha. Ijoollee hiriyoota kootu akkaawuntii isaan bukkee jiru maxxanse malee akkaawuntii koo maxxanfanne kan hin barbaadu hojii hojjechuudha. Gama tiiktookiitiin gama feesbuukiitiin hordoftoota hedduun qaba. Ijoollee aktiivii baay'een qaba. Piroomooshinii hojjedhee nama jijjiiramuu danda'udha. Uummati koo kana naa beekee hojiilee garaagaraa irratti akka inni na bobbaasuun barbaada. Egaa galatoomii. Egaa inni iyyuu akkuma jedhee akkaawuntii isaallee hin maxxanfanne dargaggeessi kun dargaggeessa humna qabudha waan ta'eef mul'ata nan qabaa. Mul'ata kunaaf dhugoomsaa. Gama tiiktookii feesbuukiitiin
hordoftoota guddaa waan hin qabuuf piroomooshinii hojjechiisa hojjedheen argadhee of jijjiiree lammii koo jijjiiraadha kan inni jedhee. Kanaaf uummanni biyya alaaf keessa jirtanii waan dandeessaniin bira dhaabbadhaatii seenaa dargaggeessa kanaa jijjiiraa isiniin jenna. Akkaawuntii isaa as jala isiniif geenya waan ta'eef amma humna keessanii waan dandeessaniin bukkee akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Guddaa galatoomaa.